النساء والنساء حراسة आवाजी जानता ना रखा रहे थे गावदरा दराई लसिला से जाए अतरा गौर अतरा तो बता हम दराई में जाते नाम ज़माने लसिला से खैज़त गुरादू दिया मोतुम्मान दर्दियों को उफ़े खान लगाए ज़माने सर कैसे दराई लसिला से जाते खैलतिल्लाह दे रही खजाना इंजिन बुगरा फुर्तमा खाना के जाना हो जाने जाने बुची सगा से खाना आपो आरना खैसत इन्हीं तो कोई वैसा रब से इन्हीं तो कोई वैसा लोले रब शाह खास जेकुम से सरत खास ani soomana qaba dara saditi deebi'uu qaba jechuudha. Kanaan hadara karaa lakkara geesse ani nama soomana qabu tokko arraballee sii deebisuudhaaf silaamis nama sanii yoo deebisan shari'aan namaaf abiyyaa bakka biraa keessatti jazaa'u sayyatin misli kanaafu misli sanii deebisuu qaba sila irran dabalin malee وما إني جيسان جتان أكاد يقولي قرتي ورصداته آتي بالغ أتو بالغ أجاز خمتا بته أتو خمتا بته أجاز بفهران ديم کا وجہ برب براد إرند بلين بالغ نانجت أتو بالغ دي كالا باري جو ماري جو لتين تولين هانغسام بيچا سيايام يرو براد Arrabammoo sunummaa baay'ee jirjaan muudala inni garuma keetitti haadhifatu malee ati irratti achi deebise. Ani soomana qaba taraa sadii haajuu. Namni kun ogguu warra arrabsu maali wal arrabsasa? Nima beektanii afaanii wal arrabsanidha. Afaanii wal arrabsamu maali wal arrabsa? Sabab mati tu kau lembek tadi, Malik, Mali wala rasa, Afani, Afani Mali wala rasa, Afam Mali wan beratu. Niji raya tarkat, harkinis jir, meli warata ho taatu bali wajib. Harku maafi afaan natti fakkaata. Afaan jechuun kun arraba jechuu keetti immoo afaanuma kana jechuu keetti. Sabaalo. Arraba bara keessatti haasawwan. Sabaalo. Afaan banaa guddoo dhalaa. Sabaalo. Afaanii fi harkaan namni wal ni arrabsa jechuudha. Yoo arrabaan si arrabse takka harkaan si arrabses ani soomana qaba kan madiibiftan jechuudha. Kanuma hadaraa wanta biraatti hin seentu jiru. Kanaafu namni akkaataan itti wal eebbisee wal arrabsu karaa daandii hedduun qabu. Haa ta'u inni beekamaan sadarkaa hedduun argamu arrabuma jennee ilaaluu qabu. Itti aanan ammoo harka ta'a jechuudha. Harka tanaani wal arrabsanii bifa kana nyaara fi wanni adda adda illee nugguu barii akkatti hidhamu jira. Miilallee laatee miila kana ifaa jechuullee akka waan jiru fakkaata. Namni baala gaa'ee amma durriyyee ta'e baala.
duraawwanni tun hedduun tun jirtu jaa jiranii sumaalumarraa akkatti dirree dhawaa kanaa seente jedhanii baraadamni kanaaf nutu gaafa duraan beeknu bara gadii tana obbola illee gadii sanitti dhageenyu wali keenya hawlii qonna gabo baabu inuma wama babbareedduu takka wal arrabsaa obbo wal arrabsa biyya ituu tana faatu dhiiga hagifaa waliin jira dhiiga hagi waliin jira kuni ajajumaa wahinaa guyoo jette sinuma taaba ajajuma san jalaa diddu hinaf hangar dhiiga ittani hin ittani wanin ittanuuf ijji yoo beekati ittani malee dhiigumaan ittantus keessa jiru bara wayee itti si keessa atibu mugaraat si fayyaa dhabii si keessa wayaa bifa kana kanaafu insha Allah cufti dalagaa ilma Aadam gaariin takka kudhaniin dachaafamti jechuudha. Gara dachaa 700 deema soomana malee. Soomanni immoo bifa sanitti ilaalamu jechuudha. Galanni isaa guddaadha duuba. Anumaatu galata galchaafi duuba. Inni kuni yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli fedhinnaa isaan lakkisa duuba. Nyaata isaan lakkise, dhugaatii isaan lakkise, anaa jecha lakkise. Dubbiin kun dubbii jabatu. Ni soomani bareecha sooma. Gurra isaatiin inni sooma. Gurra isaatiinis ni soomana duuba. Waan akka haraam gurri isaa akka dhageenye ni soomana duuba. Gurraan inni soomana. Haraam irraa duuba. Ijaan inni soomana. Haram lallaalu irraa jirtu. Osuma yeroo biraallee haraam nama ta'u soomana kanatti rakkoo fide wanti kun. Soomanni kun minda dhabaadha godha. Minda dhabaadha isa godha waan ta'eef yeroo tanaan keessatti dilawwan cufarraa, dalagaa wallaalaa cufarraa, hojii dabaa, jecha kijibaa, wantoota adda addaarraa, nama hamaturraa, nama tuffaturraa, xilaata nama godhaturraa, karaa adda addaatiin gaaruma dalaguu yoo taate malee wahayyurraa fagaatuun dirqama isa irratti ta'e jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kanaafu والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك. إسلوب محمد أرك إساجل تتخاطئ ربي خي سنتي سني خاطئ جه أجا أفان نما سومنات الله برات إر أرجع جتو غلطة أبا من داود دا أبيت أجمع كنو من داود وانا مجالس سواكاتو أبو داف وسنتين مالف كمتين قوچمان كن نياتا راقلاتو داف أجان أرغم جيت إسنسوني الله براتي إذا غلطة بدات أبا جيت شودا أرغنا بدات أبا جيت شودا فولي مسكر ريت للسائم فرحتان نمك سومنا قنات ترى غمچو لما جراجا فعلتان فرحتان فعلة لمرة كالجلس قنابو ترى غمچو لما تجراجا ترى لما غمدان سومناكم إذا أبطر فرح هوغوني في فريلة نغمدو غفوري نغمدو غفوري نغمدو مالف غمدا غمچو مالفي ستي أغام يوجا
awwama kanaafuu gammadanii waan beeku hojjetan boqamu. Kanaan isa odeeffatu tokko jira. Haɗu guunatti. Waan kanaaf hin gammadaan beeku immoo utaaluudhaan jetti jira. Hogguu furiinsaati. Haanuma gammadu haa ta'u. Haa ta'u immoo silaan soomana kiyya kanaafaan tanaa keessatti wantoota rakkoo isarra fidurraa eegatiin ittisaa irraa dhoorgaa lubbuu tiyyaas soomana kanas akka nagaan furuu danda'u bifa akkasiitiin eegaatiin oole waan ta'eef abdii ifirraa qabda waan taatu abdii ifirraa qabda. Kanaafuu bakka sanii fi ibaadaa guddaa mindaan isaa yoo rabbi taate malee inni tokkollee hin deeyne kan waan guyyaa kana nagaan oollatteef jecha gammachuun sitti dhagahama duuba. Gama biraati furiinsuma kanaawu rabbiin waan halaal sii godheef jecha galata guddaa rabbiin si biraa qaba waan ta'eef gammachuu guddaatu yeroo sanitti namatti dhagahama jechuudha. Gama biraati wayizaa laqee rabbahu falyabshu ogummoo rabbi isaa qunnames soomana isaatiin gammadatu. Mindaa nuun himamin kan ka onneen teessan lakkaa'amiinsa kan ilmoon namaa lakkaa'uu hin dandeessu jedhanii hafe kan achirratti mindaa heddummina isaa kana ogguu arge isaa bana la gammade jechuudha. Kanaafu inshaallah bifa kana jechuudha. Namoota soomanaa kanaaf jannata keessatti hulaan baabu rayyaan tan jedhamtu qopheeffamtee akka jirtu taa'utu jira jechuudha. Qixa sirriitti akka amantaan jaalatu sanitti horoora amantaan sitti kenne sanitti dalaydee ogguu qixa sirriitiin haala soomanni kee kana rakkoo isa mudanneen rakkoowwan amantaan jette irraa eegdee ogguu jedhe ulaa saniin seentaa. Namoonni immoo soomana isaanii bifa saniin hin tolfatin ulaa saniin seenuu danda'anii ulaan ogguu isaan irraa qullufama jechuudha. Warreen sabbichaatu seene jechuudha. Kanaaf inni soomanaa waan guddaa guyyaan tokko soomanu jahannamirraa amata 70 amata 500 amata 100 amata 1000 bifa kana nama fageessitti jaajiru. Maaliif hojjataa kanaa wadha baaba hojjatummaan waa gimbanyaa jedhanii mana dalagan kana bifa jala dalagan garii hasoomanummaan guyyaa tokko jahannam sanirraa amata 1,000 fageessu jira. Seenuu dhiisii addanuu fagaata. Warri garii warra amata 500 jira. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam soomana keessatti waatiin Ramadaan ogguu seenu irra gaarii dalagaa namaatti jiru. Gaarii duraanuu dalaga waan ta'eef har'ammoo daranuu itti jabaata jechuudha Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanumaafuu bifa kanaan soomana keenya eeggatuun dirqama nurratti jira jechuudha. Waan baatee soomanaa ta'eef jecha waa xiqqishoo gorsa keenya kan duraa itti jirru gidduu buusaa deeman jechuudha. Kanaafuu inshaallah inni ollaadhaa ollaan kuni kan haqa lama sirraa qabu jiraa jedha. Kan haqa sadii sirraa qabu jiraa jedha. Kan haqa tokko sirraa qabu jiraa. Bifa kanaan cufa saayiba haqaatiif haqa isaa kennuun dirqama nurratti jiru jechuudha. Kanaafuu kan haqa tokko sirraa qabu kan yoo jedhu ollaa keetee amantaa islaaminaa kanan qabne amantaa biraa inni suni haquma ollummaa bichaa sirraa qaba jira. Ollaa keetee muslima guute
haqa muslimummaatiin wal sirraa qaba. Sanit geeggessuun sirratti dirqama. Inni muslimaa kun meeqa jennee laaltee heddumminni isaa saniin daanduma cufaanuu jara seentee geeggessuun dirqama sirratti jiru jechuudha. Kanaafuu inni tokko haqa ollaati, inni tokko haqa islaaminaati. Ollaa ta'e yogguu rahima feete yommus haqa rahimummaa sirraa qaba. Haqa rahimummaa rahimni kun kan wal dhaaluu fi hooliin dhaalle jira. Inshaallah ni haasofna bareechine haasofna. Akka sanitti bifa sana. Innummaan gartee Oromoo jedhamu kunu guutumattuu rahimaa takka dhageesse. Sabni sabaaf gaachira jedhanii gaafa akkatti waa bu'uura takka garee. Kanan bikkatti dammaqee ati gaafasillee hojii dammaqee. Amantaa islaaminaa qabuu fi kan qabne jidduu. Sossooyi bakkuma cufaanu. Kunis amantaa isaatu isa sossoosa. Kunis sabummaa isa sossoosa. Kanumaafuu bifa kanaan haqawwan sadii kan walirraa qabu isa kanaa kan lama walirraa qabu kan rahima kan ta'in muslimummaa fi ollummaa hogguu walirraa qabaatin jechuudha. Hogguuniif amantaa islaaminaa kan qabaatin ta'illee nama nagaa wajjin jiraatan hogguuniif ta'illee ollummaa kan qaba waan ta'eef abu ijoollee sayyaasa haa joolachiin hayaa yaasa ijoollee sana alatti haa galanii galchi galchi haasi tobi haasi gala gala haati kai hayaa jiin yaasi yaasi akkasitti bifa akkasiitiin haqa sirraa qaba jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyuhsin ilaa jaari. Namni Allaa fi guyyaa akhiratti amanaa ta'e gara ollaa isaatti gaarii haa dalagu jechuudha. Ollaan isaa yoo rakkoon takka isaa qabaate bira dhaabbatuu qaba. Isaa tumsuu qaba, isaa gargaaruu qaba, yoo fayyaa dhabe isa gaafatuu qaba, yoo inni wanti isa gammachiisu tokko isatti argamee milkaa'e baga gammaddan jechuu qaba, yoo musiibaan takka isa tuyte jabaadhaa sabbaraa jechuu qaba, obbo walitti dhufanis salaamtaadhaan jalqabuu qaba, dubbii lallaaftuu bareedduutti haasa'uu qaba, gaariitti ajajuu qaba, hamtuurraa dhoorguu qaba, waan lubbuu isaatii fi rahima isaa maatii isaa irraa dhoorguurraa maatiin isaa sunis akka maatii isaa tokkotti ilaalamuu qaba, mataan isaatis akka mataa ifitti ilaaluu qaba jechuudha. Kanaafuu mucucawwan isaanii namni dogoggora waan ta'eef mucucawwan isaanii jala bu'uun qabu, namuu rakkoonuma qaba waan ta'eef kanaafuu rakkoowwan isaanii irratti mul'atuudhaaf tattaafatuu qabu jechuudha. Gama biraatiin dachiidha walitti ollaa yoo ta'an jaarmayaan dhiibuun qabu akka nama keenyaa kanatti. Qabeellan kun ni dhiibama. Bar waaqa qolleesiin dhiisuu bara. Kee kanatti seenuu barbaadu bifa kana jechuudha. Akkuma isaan ooluu keessattis wal eeggatuudha dirqama jiru. Wal eeggatuu qabnaa wal dhiibuu hin qabne jechuun waan nama cufa keessatti jiru. Ati inumaa bakka santu irra tolaanaan jee namichi tokko qabu. Bakka osanaa saniitu tola jiru. Akkamitti jennaan namichi gamasii sunis bakka sana haafa jee as dhufee. Anis achuman haafaya. Isintu dalagaa karaa adda addaatti argatte. Dhuga dubbatee kan jiru. Dhuga.
ati dhuguma kanallee ni tuuba waan ajaa'iba. Kanaafuu bifa saniin akkasi deemuu qaba jechuudha. Ooluttis akkasuma, bosonattis akkasuma. Kanaafuu wantoota tokko tokkotti sogguu addaan baanes amma namummaan rahimaa kun hogguunii fi abbaan irraa du'e bar obboleeyyan kanaatu haqa kana addaan qixa sibitti qooddatu takka argeetti wal dhiiba duuba jee bira waan kanaaf wal dhiibaan beekne kanarratti faa hawal ajjeessu faa jiru waan nama ajaa'ibsiisu warri amantaadhaa Abdurrahman ibn Awf jedhaniin Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Sa'ad ibn Rabii jedhaniiti sa'adoota jedhanii sa'adoo kun gurguddaan jira seena qabeessa gurguddaa jira ummata laafoo ummata akkasii takkaan qabu. Kanaafuu Sa'ad ibn Rabiin walitti obboleeyyan godhe Rasuulli alayhi salaatu wassalaam wajjabeessaa jedheeti nama kana nama lama lama walirratti jajjaaranii osuma amantaan namni ciminitti cimina guddaa argamsiisa du'a. Jaartii lama qaba. Inni kun muhaajiri makarraa biyya tana gale darasa beeytati nama kanaa gosan sii galtii natti fakkaata. Barataa muslimaati. Waan amaneef jecha qabeenya ifiitiif warra ifillee gallakkisee dukkaana ifii gallakkisee alami namaa ati qardana jalaa taatii jettaa qaba achi hundeemtu barate mana babbareedaa ijaa'ibaa gallakkisee rabbi jechi nadada duraan jiru itti jiru gallakkisee jaartii ifii dhiisee biyyaa bahee amantaa kanaan hara tokkotti gurmooneti dukkaana dachii guute tana baaseessatti guute gafas irraasaa hin ajaa'anii bifa akkasiitiin biyya gallakkisanii dhufan jiru. Gandi ansaarotaa kun Oosii fi Khazraj jedhan manni Arabaa duraanu seena qabeessa. Birraa qabnee beeyna. Nabiyyoonni itti dabaree itti ergamaa turan isaanis. Kanaafuu jaartii lamaan qaba. Jaartii lamaan tanarraa takkaa irra bareeda. Tarra bareeddu laali. Anilleen siif hin marataa. Atilleen keessa laalladhu. Tarra bareeddu sanin si hiikee iddaa buusin lakkaawwattee fixatte booda qabeenyuma kiyyaan si fuusisaa mee garta anti gulanta irratti nama ajjeessuuf deemta akka waan san malee ta biraa qabne qabeenya guddaan qaba abbaa qabeenyati yaani biyyattii tanaan keessa abbaa qabeenyati sadarkaa olaanaan jira warreen qabeenyaa abbootii qabeenyaa keessaa nama tokkoon qabeenya kiyya kana bakka lamatti addaan baanaa jiru mee gartaa amantaan bakka nama fitti sadarkaa namni jiru mee ilaali sadarkaa ati jirtu mee ilaali ati jaartii nama quudhitee namaa yoo dhiisi gurraattii feetee waan fi dullattii taatee yoo bare ifiif orooressa jette malee namaanii aboonuma guddaa barateef dhiiroo musliimummaa eegam islaamin numatanaaf bakka sin ga'e malee atin numa tattaafatare kanaafu jaarmayaan wasana wal dhiibuun qaban jaarmaa wal dhiibuun qaban jechuudha hambisii keessan irraa hambisii akkas ilaala tokko gaaf tokko karaa soroo karaa
aswaaqii kana keessatti illee sila bakka manaa kanatti haasumman danda'a. As dabreeti shayxii takka ilmoo gaman as dabree akaafu jira oggooranii gaduman baaji'eetuman bargamas goree asuman deebi'u deema nasiba uruuf wanni sun wal bira oggose jahadaan itti jira aboo uruun ta'e as geessee jee tiyya duraanu warra gaa'amma isinii wanni jeesantu na dhiibe malee tiyya ogguma duraatu bakka kanarratti ilaan jee omaa bareeda amma immoo bakka geessee bakka gahe eega bakka geesse amma gana asumatti turtaga asuma amma asirraan sossoo shayxii takka hin kenneef amma tokkoon amma tanu bakka tokko amma itti jira saboo bara ingatti asitti hin jenne xiqqishoo oggu sannin dogoggoree kam akkama haya amma san hanga kaan haya hanga kanatti dandummas itti dhidee sadaffaa qaanfateetu biraa dhiise unnummaa silamma kajeelalle akkamni kajeeltallee jennaan kajeelaan man kajeelaan man qaanfadhee hojii amma numan qaanfadhee hojii silaatti kun man kajeele jedhaman kanaafu jaarma keessatti wal dhiibuu walin rakkisuu karaa keessatti isa karaatis karaan kennamuu qaba dhiibuun qabu karaa jiru gamaa gamanaa fidanii karaa san cufuun qabu jechuudha. Akkuma sani bishaan mancarooratiin rakkoo irra fiduun qabu jechuudha. Akkuma sani bishaan miicaa akkuma sani wasaka adda addaatiin mana isaa keessaa baasee gara fuuldura manatti darbuudhaan wanti akkanaa kun sirrii miti jechuudha. Amantichi irraa dhoorgee jira. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yaa nisaa al-muslimaat laa taaqiranna jaaratun lijaaratihaa waloo fidsa nashaatiin yaa nisaa'i tuutawwan qaalii allaa jala butamtuu taatee ollittiin ollaa isiitiif hin tuffatin jechuudha. Waa tola walitti oola'aa jira. Tola walitti oolaadhaa jira. Kanaafu tuffatuun hin qabdu. Hankuma dandeessu. Xiqqaattus iddu jireessa taatus hankuma dandeessu isiin takka isii takkatti tola ooluu qabdi jechuudha. Isiin kennaniif turis isii kennituuf sanirratti tuffatuu qabdi jechuudha. Guddifatteetuma fudhatuu qabdi. Osoo hottee re'ellee taati jechuudha. Akkana jechuun hottee re'ee bu'aa qabdii osoo hin ta'in odowaa xiqqollee taatee jechuudha duuba. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yaa Abaa Dhar إذا طبخت مرقة فأصر ماءها وتعاهد كرامك يا أبا ذر أقواتك الألد ومرخك أبو توب أفلت يوني في بشان تدمي سدوبا فونس نما والقون دندين يوبوته بشان ما وانسان تدمي سدوبا kanaafu buusa maraqni ni heddummaata buusa kana olloowwan keetiin tottohaadhu jechuudha. Har'a ganda keenyatu ilmishoota qalate waan ta'eef gandi manni hanqana 30 ta'in 40 ta'in hanga danda'u isaaf beeka. Qoota akka buusa waxiin nu bira haji waxiin nu bira jii keessa tottohaadhu jiru. بمسارين تجاجل خني جاجل خانا أبو عائشة لما قالت له إن لي جاري وإلى أي ما أودي
قال إلى أقربهما منك بابا. نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيها عائشة نقافة دوا أن الله لمن قبا الله لمن خنافس خنون دن دنيا وانت نار كجرو وانت قال جرى لمن كان الرا مي خانتين كنا جتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قافت نبي محمد عليه الصلاة والسلام إسال لما نرى خان إرى ستيات دام هلاكي جتو كان جتون هلاكي خان الرابو بعد دفتي هلا إساسا كسين تو کرتے إسا سنيف هذه جاخل دند سنيخ مانا سنيخ بفسنتي كسيتي ديمي جات خنافو إني أولادا أولا خانا خبجي حالا جاري أو جنجراتو dirqama sarratti jiru jechuudha. Kana faallessinaan uggura amantaa keessatti seenee jira. Yoo rabbiin nasiiba isaa dhiise malee azaa silaafu rabbiillee namaa dhiisuu danda'u tola ooliin safaa yoo taate malee kanaafuu jahannamiin dhiyeeffama duuba. Kanaafuu inni ollaadhaan hogguu walitti ollaa ta'a. Ollaadhaan hogguu ollaa ta'e har mana tokko mana kee kanatti qaxxaladhee jaaradha yoo hajuu taate mana kee kanatti qaxxaladhee jaaradha hajuu yoo ta'e dhorguun qabu jaajira. Dhorguun qabu. Dhaabni tokko mana kee kana taa'aafii mira. Dhaabuma akkattii fi akkanuma saduma jaarata. Dhorguun qabu jedhu. Haruu inni si gaafatuu qaba. Egaa inni si gaafate booda diduun haraami jiru shakkiisa. Fashaashin lakkifadhee bakka inumaa'u bishaan itti daabuu lakkifadhee qorqoorroon kiyyatti wanni dhaan lakkifadhee ati tanuma qoqqooqqu tanuma oofu yaa qorqooda harabbi gallakkisa. Dubbiin akkanaa miti. Dubbiin amantaa akka biraati. Kanaafu man kaana lahu jaarun fiihaa yaxxin aw shariikun falaa yabii'u hattaa yabiddu alayhi laa min anna ahadukum jaarahu yadaa khashabatan fi jidaari. Itti dhaawatee haa jaaratu jechuu asumarra haa jaaratu karuu ayyamaa si gaafatu ayyama si gaafannaan ati didumaa hin dandeessu ja'a jireenya tokkoon keessa ollaa isaa mukaa dhaaba isarra haayatu hin dhorgini jedhe Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanaafu wanni takka bakki ollaa fi ollaa waan san gurguruu hogguu barbaadde takka xireessuu hogguu barbaadde ollaa keessanii mari'adhu. Kana jarrummaan kun aqliidhaan xiqqishoo ni qabaata kara keessatti. Jarrummaan amma aqliidhaan saayinsii waa boqonu waan kana ni qabaddu jarru. Aqliin saliiman amantaa tanaa wal gaaxxamte hogguu bari wal dhuftii bara. Aqlii baddu yoo taate malee. Laali ollaa kee kana gaafadhu waan kana gurguruuf deemaa bitattanii ji'in. Kireessuuf hin deemaa kireeffattanii ji'in. Wanti kun isaanitti dhiyaata waan ta'eef takka isaanitti maxxana waan ta'eef. Takka isaanitti dhiyaata takka isaanitti maxxana waan ta'eef dura isaantu haqa itti haqa ta'a jechuudha. Gurguruu hogguu deemtus akkasuma. Kanaafuu bifa karaan akkasitti deemuun dirqama jiru jechuudha duuba. Kanaafuu namichi tokko ollaa gaarii nama gaarii nama bada jechuun if beekuu danda'anii ja'aniiti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafata. Gurbaan tokko dhufee ani badaa ta'uu fi gaarii ta'uu kiyya if beekuu danda'a.
إني دندي سجل محمد عليه الصلاة والسلام إذا سمعت جيرانك يقولون قد أصبت وقد أصبت وإذا سمعتم يقولون قد أصبت وقد أصبت ونبيكم كل ما بكم دبم الله كان سوتمت أودي فتابر أبلون كمار فكاته اسم كيسة تيجي يو الله بوتمت مارس أتينا مغار سفار يو الله رنو أبو كون أخو ما أخي وينو غاري سي لي جاني مريو وارسا سكيسو لي دبر أخو ما أخي جان خيمة لي سي ميت مريسي تيسادا أبو جان دبلا كخام خنافو أبسوق أمنا مو والأبسوق أمنا لم يجتو قوتنا مجا صحابة والله ما تدور والله كي يقولنا چنكي أبلون كنا چنكي جهمت رسول عليه الصلاة والسلام خمدن بيتي كم خم ورانا گیا كم خم محكمة مرتی گیا منا مرتی گیا حدیث فی قرار مرتی سبب نما افسی گئے آمس بفیتو میں تیمتانا ایسو دی دے رہا رسول اللہ خیچ دے نما افسی آمس بفیتو میں تیمتا نما افسی حنگ آفو ارد یبوتی آفرفا خیصد نبی محمد علیہ السلام سلان نمی چسانی gurra qabe sirreessu dandaba haa ta'u akkasuma wajjin haala gaariidhaan namni kun akka walii galuu barbaade rasuul alayhi salaatu wassalaam kanaafu maaltu argamu mala tokko maleef nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam maal jedheen akki gootu meeshaa ta'e guurradhuuti hararratti guurii jeedha kanuma godaaru deemu meeshaa hararra guure jiru namuu itti gori aboo maaliif fe'atuu deemta garamuma deemtan biyya tanaa godaanuun ta'u baay'ee amantaa jecha asitti wali qabamne maali rakkoon kee ollaa kiyya abaluu kanaatu akkatti rakkoonatti fide isumaa jecha biyya tanaa godaa godinni ulfate abalu rasulatti himne rasulatti illee numan himne himeetiin jiran haa mala kana isaatudha malee waytaa namu ollaa isaa saani ni yaame akkuma muslimummatti yaamanii akka ollummatti yaamanii teessisanii inni kun sii jechan godaane jee meeshaa alatti darsa alan guuratee jira ati maaliif isan inni rabbi si haa dhabamsisu dhabamu abarina balad ما nama jinkitat hoggusi jala option idanati akalma akafeete nama goota dubbin bifa kanaan deemti wallahi ganaa ittiin deebi'u meeshaa ta'e ol deeffadhu jedheeti inninis maatiin qufti warri quftitti ka'ee maaluma rakkoon akkanaa maqaan nu bade jedhanii nabi Muhammad duuba jiraa beeku mala kana hamaleef kan bifa kanaa waan kana fixe jechuun nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kanaafu ollaan hamaan kam ijaan ollaan badaan ollaa magaalatii fi haganda amma taa'aa kan haa olii gadi hin godaanne kan isa kana ollaan hamaa maaliif yoo duuti sibiraa feete malee yeroo cufaa'u way achisirraa godaana hin godaana rakkoon isaanii tura waan ta'eef nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa ya keessat hanju akka kan ollaan baadiyyaadhaa yooni fi rakkoon ka jiraatu taate ollaa hamaati wajjiin horsisee bulaan hawajjiin qubatu yoo taate hanguma yeroo takka wal biratti argaman malee yeroo garii waa'ee horii sanii fi namuu karaa kuta duwwaa
Ollaa namaan isa kana jaajilan hawarra yeroo macufaa bakka takka taa'u kana jechuudha. Kanaafu akhlaaqni addunyaa fi akhiraa keessatti nama milkeessu maali jennee ilaalla? Waa afur jennee ilaalla jechuudha. Waa afur jennee ilaalla amantaa islaaminaa keessatti. Maali akhlaaqni bareedan kan addunyaa akhiraa keessatti ittiin milkooytu hanqa amantaa islaaminaatti afuri dura. Afran kam yoo jenne yoo dilii dalayde yoo rakkoon takka sii fi rabbi jidduu wanti takka dhufte araarama kadhatuu qabda du'ate. Araarama kadhatuu qabda. Bifa karaan deemuu qabda. Yoonif immoo namni tokko si miidhe ofii jettee irra dabruu qabda. Ofii jettee irra dabruu qabda jechuudha. Bifa kana jechuudha. Yoo namni tokko sii kennuu dhiisee waan ta'e naa kenni jettee ati sii kennuu dide dura namicha. Waan san sii kennuu dide. Ati kam godhuu qabda? Namichi sun yogguu sitti dhufe isaa kennuu qabdaa? Isaa kennuu qabda dura. Namni akkati deema. Harki gamaa gamanaa wal dhiqa ji'eeti. Haati jamaal haa waliin isin fixxu duuba. Haa waliin isin fixxu. Yoo isaan nu beekan isaan beeku. Yoo isaan nu beeku maata akkamitti beeku? Haala fadhiitti. Dubbiin akkanaa bitu duuba. Dubbiin milkiidhaa gamana jira. Akeekkadhu dubbi. Asuma gaaf tokko soomana keessa gaaf tokko ciroo kanaa nutti dhufan duuba. Jaarsa fi jaartii. Waan nama ajaa'ibsiisa. Kanaafuu kuni maal keessa jira? Yoo rahimni keessi mure rahima saniin murtu duuba. وإذا قطعك فصله محمد عليه الصلاة والسلام. رحم يوسي موري أكيد ما تأمته. يوم من تقسميه إلا دبرتها بدو. يوم دلوت أرارا ما خلته. يوم من تقسمون كسيوان تكا سيخن نودي ده أتيني خنيتا. نمني أخلاق مكارم أخلاق خنانا كتي ديمتو. بفكرات دي محمد عليه الصلاة والسلام قال تقو عرابين تقو تقفيتي أمسولا إني دربتي دي مخانا أكتك أبي أمسولا مكون أسمر دوبا بقي وني إساقنا عرفني إساقون أصدر مميسي أسمر حكسا بوتين سنمي تقمتير gara isaa laaleetti seeqee hofla jiru rabbalanis maal jaala baari horii abbaa keetiin nu kennite beekaa jaal qabeenya kuni qabeenya amantaadhaan tattaafatee namuu qabsaa'ee argame san nu kenni siin jenne malee hagaafa haadha fi abbaa keetitii miti jaani dhugaratti himte jaanni rasul سرير في سيفين جناقة حرك سرير قرية تكخسر نقني وتقول لي قرية اللي هتقول نجرا كم تيجي أكاس ما وجه قفلة تحنا يجتنا محمد عليه السلام وكانت النبي دي مبارك كما هو وانا ما جاي سيسو قربان تكو jaartii dhawwa jingaa tokko soomana keessa natti dhufa warra cilooti. Maal jedhanii natti dhufan? Obboleessa guddaa jireenya. Obboleessi guddaan kun qabeenya waa xiqqishuma irra buusee haquma san rabbi barakaa godhee fi gurbaan harka jala deemte waan ittiin jiraatu numa qabaa silaafu isatti dhiyaatu malee. Akkasuma wajjin obboleessa kiyya kana ogguu garii hadiyyaa fudhatanii
maatii obboleessa kiyyaa kana warra obboleessa kiyyaa kana naafi warra kiyyaallee dubbisuu qabna jedhanii achi dhaqan duuba ijoollee wajji. Ijoollee bata mataa dhaabde kana amata 8 amata 6 akkatti waa hin beektu kana hawwuu isaan haadha fi abbaa isaaniituma bobboochuu qaban duuba. Hawwuu lif jennee itti ol seenne je edaan jaartii tarraattu bijaa inni ni xarmatuma je obboleessa kun. Jaartiin isaa wa jaartii tiyya tara tumte je nuti ifirraan xiixifannu usneetuma jala teemnaa dhawnu godhani. Jarri takka amantaa fudhate walumaanuu tumamanii tumamne wauma isiniifinne hadiyyaa teessanurraa taqabbala akkasitti nyaannetuma dhugneetuma har'a asuma bulleetuma gaa hiraabballee gallaa hiraabbattanii galtanii ammaan tana deemaa isin ajjeefna dabaa waan fiddan madhiisaa deema. Fitinaan itti baate jara kan akkasuma wajjinitti deddeebi'anii furmaan hin jiruuf kana dhufan asii akka waan furmaata argatanii dubbiin jabaatte jedhaniituma sheekha bira dhaqaa jedhanii furmaan dhabde jedhanii natti erganii bari. Yaaboo furmaan hin jiru furmaata karuu akka mala afaanii yoo isinii malee furmaan hin jiru jara isin muraa jiru eenyummaa keessa muraa jiru kan isin maxxanfatuma qabdanii nu amantaan akkanuma jedhu akkanuma jedhu duuba kam taananii booda kalee keessa uruudhaan yoo kembirru godha ribbee akki goota tana mala naatu isinii mala nama gartee akka damiinaa gartee haqa qondaalaa kan kanatti himaa qondaala ni qabdanii damiina ni qabdanii jarri kun nama guurratee isinii wajjin suutatti isin jala haa yaa'u isin dura manatti liblib jalaati hogguu isinirra dhaaban jarri kun isinitti dirmateeti jaruma sanuu isinirraa tumaan jiru. Akkasitti bargaa nama kudhamee kan wajjin dardara kana barka ajaa'iba barci cimaa kana guurataniidha. Idaan jarri haadas fudhateeti waan namaan tumanis roobi fi waayiduu gartee loqochoo cufa guurratanii jala yaa'anii wajan isaan kuma qaban dura. Asii na biraa gaddeebi'aniitu guyyaa tokko oolanii gaafa tartiibeffatanii lib jedhaniitti ol seena. Oggoo ol seenan akkasumatti jaartini tana teessifteetuma qabu inninis jarri mootattaa kana jarri assalaamu alaikum jedhaniitu ol seena. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh. Isin edaan akkana dalaydanii ifaa bilisatti isin qabneeni hogguu jaartii harka dugda duubatti deebisaniituma hidhanii obboleessa guddaa kana harka dugda duubatti deebisanii hidhanii irra dhaaban godhu. Ati keessattuu maaltu kana si godhaa? Himee ofirraa jaartuma tiyya kanaa ta'u akkanaa godhanii. Ati too jaartii jecha obboleessa qabanne banaate wanni boota hin barreedha. Shanyumaa unu balleessite irra dhaaba. Furmaanni ta'eef diba jedhamu. Edaan namni yoo waa sodaate malee edaan sharuma kanaa gadi hin dalagu rabbi sodaata waan ta'eef qaceele jarri. Ganaa itti dubbattan ittiin dubban. Ganaa irraa qalan irbuu naqan yoo nuti dhageenye ganallee isin hin dhiifnu jara kana amma nasiibuma kamatti dhufnee waan kanarra dhaabbanne ni dhossanii warri. Ganaa immoo silkii teenya fudhadhaa isa. Jarillee danda'e nasiibuma rabbii otoo kara biraa yaa'anii nurra dhaabbatanii taa'anii gara numaa miskoolaa jaallata. Shee miskooluma godha wanta gara koree jiru. Nuti isin bira dhaabbanne akkasitti rabbiin waan san irraa dhaabate. Kanaafuu yoo si murellee yoo waa sii kennuu didellee yoo gaarii sitti tola ooluu didellee ati gaarii sitti tola oolu. Ka'annamaa tasuffu mulmaan lage Rasuul alayhi salaatu wassalaam.
ollaan kiyya kanaafu rahimni kiyya ani gaariin gara isaanitti dalaga isaan hamtu manatti dalaga bifuma sanin sabbari deemi jenne Muhammad alayhi salaam buusan akkuma nama daaraa oqaa isaan nyaachisuuti jechuudha gubataniiti waxalaman jechuudha kanaaf inshaallah bifa kanaan deemuun dirqama nurratti jiru jechuudha kanaafuu rahima jennu kanarra sadarkaa olaanaatti kan jiru haadha fi abbaa ilmoo eda dubbannu galle sadarkaa olaanaatti kan jiru haadha fi abbaa haadha fi abbaa rahima keessaa sadarkaa olaanaa jira madaalli guddaadha federaalummaarra jira waan ajaa'ibaati fakkiidhaaf osoma aarellee nama ajjeese hin ajjeefamanii jaa jiranii takka argeessite amantaan hin ajjeefaman haruu gumaafaa irraa kafala bifa sana kanaafu haadha fi abbaan argamuu keessaniif argamuu keenyaaf sababaan taane rabbiillee naanu uumu isaanillee sababaa harka keessaan qabani harka qalqallee ta'a harka fedhinnaa takkaallee ta'a keessaan qabani harka fedhinnallee yoo ta'a numa qabaniini harka fedhinnallee yoo ta'a dubbii gadi laa akkasanii inni kuni sababa argama keenyatiif jarri sababaa ta'anii jiran jechuudha. Kanaaf Allah subhanahu wa ta'ala haqa haadha fi abbaadhaa haqa ifitti aansee jechuudha. Hogguu tokkichummaa isaa tokkichoomsanii isa gabbaruu dirqama hogguu godhu hogguu dirqama godheetti nu yaamu hogguu dhaamsa tokko kara tokkichummaa isatti nu yaame nutti dhaammatu haadha fi abbaa kana qaame jechuu Allah subhanahu wa ta'ala haadha fi abbaa rahimummaan isaanii isaan maxxanfatoo isaanitti tola ooluu isaan gammachiisuun isaan kofachiisuun isaan taphachiisuun isaan wajjin haasa'uu danda'uun sadarkaa olaanaatti jira maxxanfatu jenneeti ilaalla. Inni kun ammoo faallaa kanarratti kan jiru isaa muruu jedhameeti aaqii kan jedhamu sanitti ilaalame. Keessattuu immoo haati abbaa kanarra harka meeqa caalti jaan harka sadii irra caalti jaan takka argeesse banama shari'aa kuufe kana bawa tokko wayin itti kenna jeeti waa wayyan itti kenna jeeti namaa maliyoonan hiri maliyoona tokko abbatti kenneeti maliyoona sadii haadhaa kenna ni lolee boye duuba abbaa na dhiibde jeene sheekh akkana naan jee jeene sheekummaan sunu sirriirra jire harka sadiina caalchisee gaa harka tokko bichaa caalmanaa kennu sirrii mitii jee sirruma amantummaa akkana jaa jee birbaan haqara deemu gara biraatiin itti siidaa malee isa kana akkan gara biraatiin hogguu itti siidaa isa akkanumatti haisee kun heddummaataa jee waan ajaa'ibatu kun maaluma namaa bitatu ummaa ta'etti waa bituu danda'a jee waan namni bitatu waa jedhamu sanitti naa idaata jennaan isii bisitti ni daa jedhan bas oluma deemaa mire haisi dubbii haala kanaafu meekkamitti yoo jenne
حملت أمه كرها ووضعته كرها أمان توني إسا خانني بعد داتي مشاكل بعد داتي بس چنكيني بعد داتي بعد داتي خون غارتك أبطو خجا مخون دبر فنا خنجا دانكون ورقو دابا نياك افتفامي سوى ها دچيفات وني تا خنافو مشاكا بودا إن خوني خبال على موقع إسا خنا خيسا وياركا كبابا تاكتي وجيرا فسن بيچا إني خاوجي والجير دما دمانا مدالي ولتي أفتي تاكتي سا خنافو خاتاكتي سنو بكلمة أداني فتسير شريار الله رفض الورين الله غلا حركة أبي بيشينا خلنجير جيشورا خمد الدكت بسرو بيخا أكوان هكا موتو بوته شريان إسلامنا حكمة بداتا خاكا أمان جيو خناتو جيرا جيته أكس بوته سسانو باو وعداتو قرر إسادالته مشاكاران إسادالته أمو بسين دالودين دودان أمنا متوكو توكو شاكار دعائي کو نافا حجون أرجلالم جبان ما دعائي کو ناجا يو خادر أسا دعائي کو نافا جدر ساماتياب مالي وي وجينيتنا خانا خوبا باتی خانا ماليو ہوسیسو اچی بہت مخلوقا سر مخلوقی مخلوقاتی قاب بھئی برسا بنانتی قاب بھئی اکا باودن دو جانی تکس گوڑا وانتا کون ایگوما بھئی اگدتا با خنافو مخلوقا سر خنوسیتے صدر کارنگیسے گدفتے ہوسفتے بفسانی فراشا تھاتے بھی بکنی آبتو تھاتے بھی اربتا تھاہے بھی ہر مسیرہ آنن قبلا ملی اگوسن اگوانتے بفسانی تتافی گدارات inni gumaachi adda adda udaanii fi fincaan kana gumaacha fi sayin na fakkaatu wanni inni gargaarsa godhuun kana iddaata isa udaanii fi fincaan yoo bulgaan dhufe itti bulgaafatu furris itti haqatu tortorsuu bichaadha inni hari sadarkaan inni qabatee jiru. Kanaafu kana cufaa isiidha jechuudha. Kanaafu garatti hamma baadhatame hamma ammas isirraa fo'ame baatii hogguuniif walirra laallu baatii 30 shahr. Baatii 30 jechuudha. Baatii 30 kana amata lama hoosisaaf yoo kennite irra xiqqaa ilmoon garatti baadhatamtu hogguu laalte meeqa irraa baatii 6 baatii 6tti kan dhalatu hogguu ta'e baadha. Irra xiqqaa namni itti dhalatu jennee hogguu laata. Irra guddaa yoo ta'e irra guddatti baatii 9 fi namni keenya kun ani 9tti dhaladhe waliin jaaba. Ani warra 9tti waliin jaaba. Anis warra 9tti waliin jaaba jechuudha. Irra hedduun 9. Gogarillee 9 irrallee ni dabalama jechuudha. Gogarii 9 irrallee ni irrata irra gadiin ammoo dhiphina baatii 6 jechuudha. Kanaafuu hodhiinsa sadarkaa olaanaa qabnee fi amata lama hogguu qabnee garatti baadhatamu baatii 6 hogguu qabneef baatii 30 jenneetti ilaalle. Akkuma san Allah subhanahu wa ta'ala وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Kanaafu
rabbiin kee murtii laatee jira. Murteessee jira. Irra deemu. Murtii laatee jira. Ajaja dabarsee jira. Dirqama kaa'ee jira. Qaamsa murteeffatee jira. Isin hin gabbarina jedhee Allaha malee haadha fi abbaa lamaanitti immoo gaarii dalagaa jedhee jechuudha. Bifa kana jechuudha. Kanaaf haadha fi abbaan bifa kana jabaatanii jechuudha. Haqa isaanii haadha fi abbaa ifi dheessu osoo hin ta'in. Maal jedhaa tokko magaalaa tana keessa obboon halaaf jiru abbaan na dura ol seene edaan. Gurbaan isaa edaan hiriyaa qabatee ol seene. Amma koddaa tokko qabatanii deeman isa bishaan ta'a. Sanii fi jimaa filistaalaa kana edaan guuratanii tattaa'u jiran yogguu dura haadha jira. Abbaan na dura ol seene yogguu abbaan na dura ol seene. Ani boodarran dhufe isaan natti himaaba. Ijoolleen kara kana kotte yogguu abbaan dhufe. Isuma gaafatutti jiru duraanuu ijoolleen tun sibira teesseetuma haasoftee nagaan afaan kaataa jirti yogguun an dhufe kan ashiftaan ta'ani abbaa mana kanaati ijoolleen garam godhe. Inni kana gaafa gogo ijoollummaan kun garam godhe asumatti gammaddeetuma teessu jeetuma barbaadeetu bar ijoolleen nama guddaa kana ni sodaatti si ni sodaatti ati nama guddaa fiidu yoo ati nama guddaa jechuu sodaatte si maaliif hin sodaanne si ijoolleen afaanuma kaatu jirti gamana achi kuttee bari jetteetu maslaa irraa gootu duuba jaabe isin masluma irraa godhaa jirti inni kun immoo akka waan shiftaa gartee waa diiguu tokko ta'e abbaan isaa qotu nama nagaan ta'u warra kana qottee jenne warri jaa'ibaa maaliifi abbaa kana tola oolinsi maxxanfatuun kan jedhamu haala gaariidhaan akhlaaq gaariidhaan wajjin haasawanii wajjin dabarfatu danda'uu dhabuurraa jechuudha. Koone birrii dhabuurraa jechuudha. Karaa malatti guddatte waan ta'eef adeemsa san qabatte jechuudha. Kanaafuu haadha fi abbaan ilma ofii gaariitti ajajuu qaba. Dhiiraa dhalaa isaanii haamtuu irraa dhoorguu qaba. Isa kana rabbiin akkana jedhu. Isa kana rasuulli kana jedhu. Jedhanii bifa kanaatiin irra jatuu qaban jechuudha. Haruu immoo yoo faallaa shari'aa islaamii irratti nama haasan yoo faallaa shari'aa islaamii irratti nama haasan hogguusan qaalii isaanii godhatu qaaliin godhan faallaa shari'aa islaamii irratti hogguu nama haasan qaaliin godhan hogguusan ita sirriitiin rabbiin kee akkana jedha sulli kee akkana jedha bicha bifa kanaan namiti waan rabbii kanaan rasuula wal faallisu faallaa san irratti yoo si haasan وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا كان جاء يوجد لما سجد جباتا أنا تشرسي سرت وانئت إسهم بيني قربان كنس جان تلتتونس نم أمانتا برت أكا أمانتان جتو سني وانت والفالس ati kasitti hin beeyne bifa kasii adeemsa kasii yoo adeeman ta'an falaa tuxiicuhumaa isaan lamaan eenyu fudhattu bu'a barbaadu malee abooba aaqiin ta'in aaqii ta'uun akkanaati kun aaqii miti
rabbuma akka itti aaqin taane isaan kanaa wajjin haala gaariidhaan jiraatu naan jee har'a faallaa isaa deemtanii jirtan jechuusi. Hin fudhadhu tana jechuu qabu. Isaan lamaan qaaliin godhin. Wasaahibumaa fi dunyaa ma'ruufa. Isaan lamaanii wajjin addunyaa tanaa keessatti haala gaarii ta'een jiraatu. Haala biraa hariiroo biraa walitti qabaa. Haala immoo faallaa amantaa kana ittuma seenu jiru. Bifa kanaan deemuu qabu. Barataa gaaf tokko asumaan gurbaa tokkootu dhufee natti himaa hara Jimmaa kana hordofan. Edaan bakka oowloota zayyaraan wajji dhajee abbaan kun fitnaatti baase. Ni dide. Diduun tunis isaan fuudhamu. Abbuma didattatu fudhatanii haatilleen itti kaate aalam namaa itti kaa'e wajji dhayne jedhu. Oggoo wajji dhaynu asirraa qabi. Kophee asitti baafadhu. Asirraa gaabii akkatti bobaa jalaan fudhadhu. Asirraa gadi godhadhu rukuu godhi deeminaan jeeji asirraa amma bakka sheekotaa geenye. Lakkii hoo sheekota harratti qaraanuu nuti waa kanaa miti jee. Aboo haabii fitinaadhaa kana godhatanii asirraa deemi jeetu edda ibduma laalle gurbaan dheeruma kanaatu usee itti abarse edaan inni ibduma qaban qabu. Edaan sheekonni sun numa laalanii eessaa waabiin irra natti deema jeetu ilmuma isaa kana akkatti laala. Numa laala dhufeetuma salaamtallee jechuun waa isiniif hin ta'u akkam ooltan jeeni barbaadu. Aboo kana nagaa ooltanillee silaan namni namaan jaabi. Ibar dabar abar baate jenne akkam bultan jechuun nama dhumaa barbaasa. Nagaa ooltanii har'a nagumaan ooltanii hin dhumne jechuu barbaadu. Eejiga taammalleedha na jalaa deebifne kanaan eessaa deemtanii ma jeeju. Haayi baddarasicha xiyyaa darasicha keewoo taate wahaabii jallatte sani achirraa gadi godhatee dhufaa godhee natti hin dhufne dhufeetuma harkuma dheeraa kan ammas akkam bultan jee harkanatti kenna. Duuba hoo abo gurbaa kiyya sitti hin himne kana keessatti falaatutti humaa jee jira. Godhiraa jee jiru shari'aa. Khabaruma deemu tokko na dhaye. Abbaa Oromoo hin danda'an edaan qurxaa akkanaatiin deema wayi abbaa wayi quba qaba. Buuca ajaa'ibaa kana duraan tolfatessa. Hogguu abbaan dalawwal qaalichuma sani roottoo teessuta. Dhayeetuma dhiigarraa facaasa. Guutiin rabbi hirmatu. Sheekotadhaa jasba rabbi gurbaan diggala kana khaanin gaman madhaa khaanin gaman madhaa gamana dhee dubbiin wal qixxeessee abbaan haanuma na dha'u jeetum tartiiba godhateetuma turuuf je'ee bahee namni isa qabee hojjetu. Edaan inni jihaaza maratatu. Dhaqeetuman edaan waan san jeeqa je'eetuma edaan maratati as dhufuu kana maqsuudni isaa sani ta'e jechuudha. Kanaafuu abbaan hin beeku hara biraa dhiiba jechuudha. Kanaafuu inshaallah bifa kanaan akkasitti deemuun barbaachisaadha. Haadha fi abbaa ulfina guddaa nu biratti qabaachuu qabanii moggaa teenya isaan lamaaniif gadi qabnee laaffisuu qabna. Jecha bareedaa, hojii bareedaa, sagalee isaan lamaan irratti ol fuudhuudhaan malee gooftaa keenya waan ta'aniif sagalee gadi qabannee oofaa irra baasuudhaan malee walaa tanharhumaa jedhu. Dubbii jajjabduu isaanii jechuun malee. Kanaafuu hogguu deemus if dura oofee duubarra deemuu qaba jira. Duubarra deemuu qaba jira. Akka warri amantaa garii jaartii duubarra deeman hin garre. Haadha fi abbaadha namni duubarra deema. Duran deemte jechuudha. Kanaafuu ilmoo tee takkaa'u jaartii tee
isaan lamaan irra maraxuu qabdu. Isaan lamaan irra caaluu qaba. Amma jaartii jecha bara haadha ajjeesuu deema, abbaa ajjeesuu deema bara. Namni keenya kun saboota ammaan duraa takkallee nuun taatu jettaniitiin hiikee ammallee yoo jettanii jaa gowwaa qaba. Dhibba hiikee haa jaaniin intalti nafne tana malee gowwaa jaara. Kanaafuu isaan lamaan irraa maraxuu qabu jechuudha. Akkuma sani maqaanis yaamuu qabu. Yaa abbaa kiyya ummaatiyya ji'e deemuu qaba jechuudha. Adeemsa bareedaa qabatee deemuu qaba. Bifa kanaan akkasitti ilaalama jechuudha. Gama biraatiin yoo isaan rabbi namatti haasee jaartuma ati amma jaalattu ta'an hiiki namaan jaan hiikun dirqama jensifa. Jaartii takka waan takka waliin goone bar waa jaalalaan jaalattooti. Hiiki isaan jennaan hiikuma qabde. Kanaafuu gaaf tokko Abdallah ibn Umar gurbaa Umar ilma Khattaab aboo jaartii ta'e tanaan hin fedhu siif fedha malee hiiki jee Umar. Dhaqeeti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam itti himate gurbaan abbaan biyya yukinajaa ani siidha fedhaatu marii os tajiba haa bandeka hiiki jee Nabi Muhammad alayhi aji gee qulub irraa watti haflisi bifa kanaan akkatti ilaalamuun barbaachisa. Gama biraatiin gurbaan tokko inna li imra'ata wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Abi Dardaa itti dhufeeti ummaan tiyya jaartii an jaalatu takka hiikinaan jettee na qabde kam jenna. Qaala sami'tu Rasuulallahi sallallahu alaihi wasallam الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضف ذلك الباب وأحفظه ما جري الله محمد عليه الصلاة والسلام الرجال نولي جنة هذا في أبا بقى 60 خلاصة يون جنة سين حاجة تات جارته يون سين حاجة تات هذه يسي جارته خود أبيات gabaaf duntaana jedhe irra jate duba gurbaa. Gaaf tokko jureeji jedhanii inni tokko jira. Jureeji jedhaniiti inni tokko jira duuba. Jureejiin kun ibaada heddummeessa duuba. Ibaada heddummeessa. Salaata kana ni heddummeessa warra Tawraatii warra Nabi Muusatti amanee muslima jaba gurbaan gurbaa rabbi turte. Kanaafuu haatini sogguu dhuftee isa dubbiftu yaa jureejji kiyya jettee ogguu dubbiftu isuma salaatutti jirtu dhufti duuba jaalladhu. Isuma salaata sunnaa salaatutti jiru dhufti. Yaa rabbii kiyya ummaati yaa awwaatu fi salaata kiyya guutatu marratti walitti qabame yaa rabbi kiyya naa maraxii ji'eetuma salaata isa oofata duuba. Irrumaa deebitee guyyaa lamaatiin akkamatti yaamtee irraa deebitee hin hoggaanne sadaffaa aarte duuba. Yaa rabbii kiyya jette gurbaa kiyya kana hamma fuulaa sharmuuxawwanii ijaan laalu darasaa baramma dhaluma ulaalu bara gurbaan ka jaabaati baadaa jira na muslima jira hamma laalchiftuun na jalaan ajjeesin jettee abaartu abaaritti darbitu cohoo ajaa'ibaa kana intala takka jira bani Israa'el tanaan keessatti ka isii laalanii lafaan laalle ta Oromoo jeetu takka dhageessan isii laallan lafuma tana laaltu waan biraati takkamaa jira ibaadaa jureeji kana dubbate gandi gandittuma hinaafe
ندبتني إدان أباري آدتنا جرجي إدان دبي أكاسيت ميتايو نبادة سا دبتني نتيجة كفيس آدان أولين آدان أني دوغورا خيسنين جلچا كم جتے درس چسا أكامت أو ساب منگرا جلا هات بدير بيرورو آدتي अच्छी बात इन्हीं वां घर के बाहर बंदा हुआ बिजा को बंदा नुमा आसिवा ओ फकाना वही वक्त वक़्त नाम मगा शैतानी दाने जमना और चलते चारे वाले बकदना दरसा बिरा तत्ताबा मंगैते नहीं अम्मा अमानन गावर गए माजता दुब्बिन खाना दुफ Naite to bira naite ninja lisaiteti murtefate bira naite tolfate te jaibatullah shaham jaat nurte jure jikam akamen nagumajirta nagajirati anam ibadat yebele wan takar wan nindatto atmar utakarati utamawabratu lagi karat itu hanya niga waman sih kan lagi itu sa macam yo khata mongkat sih dabab tu mati tu khata mongkat ari macam je ari ebar lupu kan baat ebar hope eder bide khana गुरबातों को तो हर भी होलात इसूतु मब्बा संजीरा baka zawiya isa baka foki zawiya foki kaba baka sani nami to khati sujira figa urte tum gurba sanada gorte jureji wana nan tifne ana akana fakatu ta nagarte thanadul bukh yakhne bina rati didi atikam je ya yori nas khasita utat ya wo अनुमत askal dega Baru ya, tali cerita ada wajiban ni tani Rabbi nak matani ilmu tiargan sise boda ilmu sungga bat ateti alti ogudalt aniga jureji na rana rete makabadesi amaga jureji duranu ganti sabab berbada baraka wahabi tuwabi lainnya warga duranu warga tuwida hana sabab berbada kan sabab berbada ni jabo edan ini wanti gojo sangkesa tae dalagu edan sharmutuma vijari itu mah gojo isa kufani digandu isa gatar kita ni itu mulai rana bandu abu marim ter sababi rako khiyaman micayo takar rakatin dalle sharmune wallahi sharmune khijiba us ama gar se jabsira khijiba micayo sabida la ruwana te amarda namandero inshallah rude baba micayo masafida micayo muca katarga kabate asfidani dabatan micayo in sirrana le sirrana le khijiba wallahi sirrana le khijiba amadu bi walide abari hada sari tutti taydu khanabu doba mal to argame jurejin kayya met kisho hadaf jana isa raka alama salat rabbi ijabi achi bodar muta khanan du bisa muta amar ala takhan akasom rabbin kiyanabu khanaga raka alama salat rabbi sa khanate michayo asfidaji michayo kalmate harka irrasimma khae ochu gubarra akata amanta saniti jeetu rabbi sa kharate gurba sani mata haqetuma gurba yom dalat halgaddan dalat enyuka umma de dalat rasin ale sun enyu hareti susanda masad sibira umte adin dinne और
jedhani gudiirra dubbi furmaata ta'a. Laali daharu miidhagummaan akkana naan jettu kun namni kun na sodaata. Takkatti maqaa kiyya na baddaltu tun eenyu jee ijaan laale laal abaariin sun itti ta'a. Mee gartala kana gurbaan tokko biyya gaditti Oromoon teenya tun gaariidha. Salaatu jira duuba. Salaata sunnaa kana magriiba rakaa lamaan magriiba boodaa kana salaatu jira biyya gadiiti. Hogguu salaatutti jiru haati dhuftee dallama masiidaa jala dhuftee abaluu kiyyan jettuuni waan kana beeka gurbaan guddoo. Hogguu isin akkana jettuun yaa ummaa biyyaa eenyuma jeen. Guutiin numa dhufte aboo gurbaan salaatu yee jee hotee kam jee namni tokko tokko salaatatti hin jedhu. Gadi ba'e hogguu gadi ba'u way akka haadha jireenyi kanatti garaa ammaatte. Yaa ummaati yaa gurbaa way salaatutti jirta. Salaatutti hin jirre emma. Salaatuma keessaa yee jettee akkati fiigde. Maaltu kana jaa shari'aa akkana jaa. Gana akka gootu an hayyama si godhuu hin danda'u. Hogguun salaata keessaa an siyaan na jalaan owwaatiin gala. Mee garta Oromoon teenya tokkotti garaa laama. Eeguma salaata geeffattee dhufe malee salaatuma keessaa na jalaan owwaatinii. An akka haadha jireenyi haati jettuu miti. Siif irrifadhaan. Gana bifa kanaan naa deemi jettee. Achi boodan gaazirraa dhiise isiin naannoo salaataa kan inuma ayyaamtu illee gizee nu halleen ayyaamtu jira. Gizee sayyaanin waa dhaabdee guututti. Odoo yaadinni jiraatillee hayyama keetii. Kanaaf inshaallah haadni haadha fi abbaa dila kana jabaadha jechuudha. Yeroo dhagartee odoo guusanii siirifatuu baatan. Oduu siirifatuu baatan isiin siirifatuu baatte abbaan siirifatuu baate oduu achumatti akkatti si shamsanii si dhiisanii mootummallee si quba qabdi achumatti duutaami agar bogarame akka kan hayni kun bifa kanaani waqfid lahu janaha dhulli min arrahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ya rabbi sallamani rahmata qoli akkuma isaan lamaan haala nabiyyi saniin rahmatanaa godhan irratti ji'ii jaaji. Kanaaf inshaallah nabi Muhammadiin akkana jedha. Kanaaf jechuudha haala gaariidhaan deemuun dirqama gaa inshaallah kan kaane inshaallah fuulduraaf itti deebina waan ta'eef isuma bullaadha waan ta'eef waakiru daawaanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin.